Atileet Faantaayee Adaanee fi Yismaa'u Diluu dorgommii Addis Ababaa Grand Prix meetira 10,000 shaampiyoonii ta'an. Dorgommiin Addis Ababaa Grand Prix One Day Meeting Stadium Finfinneetti dorgomamaa jira. Dabalanni isaa akka itti aanutti dhiyaata. dorgommii dubaran atileetota 5 hirmaachiseen atileet Faantaayee Adaanee konistirakshinii Itoophiyaa irraa daqiiqaa 33 sekondii 24 fi maayikiroo sekondii 58 fiiguun tokkoffaa baate. Faantaayee Adaanee dorgommiiwwan maaraatoonii gurguddaa addunyaa irratti hirmaachuun injifannoowwan hin dagatamne hedduu galmeessitee jirti. Akka lakkoofsa Awurooppaatti 2022 dorgommii maaraatoonii Maadrid sa'aatii 2 daqiiqaa 25 fi sekondii 1 injifatte. Kun ammoo injifannoo ishee guddaa fi sadarkaa addunyaatti beekamu ishee kaasena 2023 maaraatoonii Siiviyaa jahaffaa yoo baatu maaraatoonii Baarseloonaa 2022 sadarkaa sadaffaan goolabuun atileetii Itoophiyaaf abdii guddaa qabdu taatee jirti. Kana malees walakkaa maaraatooniin Faantaayeen sa'aatii 1 daqiiqaa 9 fi sekondii 47 fiiguun atileetii sa'aatii fooyyee qabdudha. Guyyaarraa immoo dorgommii yeroo jalqabaatiif Itoophiyaatti dorgomame irratti meetira 10,000 biyya ishee bakka bu'uun dirree irra guluftee irratti shaakalaa turte irratti daqiiqaa 33 sekondii 24 fi maayikiroo sekondii 56 tokkoffaa ba'uun injifannoo seena qabeessa galmeessiste. Almaaz Bakarii sadarkaa lammaffaa yoo baatu Xibabinni ammoo sadarkaa sadaffaan xumurte. Meetira 10,000 dhiiraan Yismaa'u Diluu daqiiqaa 29 sekondii 11 fi maayikiroo sekondii 59 fiiguun tokkoffaa ba'e. Buutaa Beekumaa daqiiqaa 29 fi sekondii 29 lammaffaa Lataa Olii sadaffaa bahuun goolaban. Fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 dhiirotaan Gammachuu Godaanaa daqiiqaa 8 sekondii 32 fi maayikiroo sekondii 10 tokkoffaa. Jamaal Jawaaroo daqiiqaa 8 sekondii 35 fi maayikiroo sekondii 33 lammaffaa yoo ba'u Isaa Abdoo daqiiqaa 8 sekondii 47 fi maayikiroo sekondii 9 sadaffaan goolabe. Waaree booda meetira 1,500 dhiiraa fi 5,000 dubaraan morkiin atileetonni Itoophiyaa taasisan eegama. Garagalgalaatti ammoo meetira 5,000 dhiiraa fi 1,500 dubaraa akkasuma gufachiisa meetira 3,000 dubaraa fi meetira 800 dhiiraa fi dubaraa dabalatee fageenyonni gaggabaaboo fi gochoonni dirree ni dorgomamu. Galgala sa'aatii 2tti dorgommichi ni goolabama. CB Premier League Itoophiyaa torbee 28ffaan har'a yoo eegalu Isteediyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Faasiil Maqalee Walwaaloon Baankii Daldalaa waliin taphatu. Isteediyeemii Finfinneetti boruu Bunni Itoophiyaa Arbaa Minci Nageellee Arsiin Hadiyyaa Hosaanaa waliin taphatu. Diniyaas Bashiir. CB Premier League in Ethiopia torbeen 28ffaan Stadium University Hawassa taboon taphataman neegamu. Taphni Faasil guyyaa sa'aatii 10 irraa eegalee Maqalee Sabaa Indartaa waliin taphatu xiyyeeffannoo argateera. Kilaboonni lamaanuu torbee darbe morkattoota isaanii injifachuun tapha kanaan walitti dhufu. Faasil Walaayitaa Diichaa Maqaleen darbii Tigraayin Walwaaloo injifate. Qabxii 42 kan qabu Faasil taphoota lama walitti aansee mo'ateera. Tapha boroo injifate sadarkaa lammaffaatti ol dhufa. Maqaleen sadarkaa gadii keessaa ba'uuf morkii taasisaa jiru cimsachuuf tapha kana injifachuuf gardireesina. Gama Maqaleetii tapha mirganna shiree mo'atan irratti goolii injifannoo kan galchee fi boodarra kaardii maadhaan direedhaa kan ba'e lammiin Koot Divaar Abdullatiif Baambaa taphoota 3 adabamee jira. Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Baankiin Daldala Itoophiyaa gara injifannootti deebi'uuf Yuunivarsiitii Walwaaloo Addigraat waliin taphata. Torbee darbee Walwaaloon Maqalee mo'amuun Baankiin ammoo dursaa liigichaa Buna Sidaamaatiin mo'amuun ni yaadatama. Odeeffannoo garee Baankiin Daldala Itoophiyaatiin wal qabateen kan eegaan haaraa garichaa Giibii Joobee tapha torbee darbee Buna Sidaamaan mo'aman irratti sarara penaaltiin ala kubbaa harkaan deebisee kaardii maadhaan direedhaa bahin. Boro dursaa liigichaa Bunni Sidaamaa Direedawaa waliin yoo morkatu taphni Hawaasaa fi Machaales tapha cimaa torbee kanaati. Taphoonni Premier League Itoophiyaa torbee 28ffaa Istaadiyeemii Finfinneetti taphataman sababa dorgommiin atileetiksii Addis Ababa Grand Prix dirree sana irratti dorgomuuf boro eegalu. Haaluma kanaan boro Istaadiyeemii Finfinneetti sa'aatii 7 irraa eegalee taphni Arbaa Minciif Buna Itoophiyaa gidduutti taphatamu ni eegama. Arbaa Minci liigicha keessa turuuf taphoota injifachuun dirqama. Morkataan isaa Bunni Itoophiyaa sadarkaa gaariin xumuruuf morkiin taasisuun eegama. Sa'aatii 10tti Nageellee Arsiin Hadiyyaa Hosaanaa, sa'aatii 12tti ammoo Bunni Itoophiyaa Arbaa Minci waliin morkatu. Nageelleen torbee darbe Oromiyaatti Shaggar waliin goolii tokko ixaan xumure gara injifannootti deebuuf morkata. Wixataa Bahar Daar Shaggar Itiyoo Elektiriik Madiin Itoophiyaa morkatu. Kibxata Qiddus Goorgis Adaamaa waliin taphachuun torbeen 28ffaa liigichaa goolabama. CB Premier League Itoophiyaa torbee 29ffaa amma torbee 38ffaa jiran Finfinnee fi Adaamaatti taphatamu. Liigicha Bunni Sidaamaa qabxii 51 yoo dursu Machaalee fi
Nageellee Arsiin qabxii 43 lammaffaa fi sadaffaarratti argamu. Hawaasaa fi Faasel sadarkaa 4ffaa fi 5ffaa qabataniiru. Oduu maddeen baargamaatiin taphni Manchester City fi Arsenal tapha cimaa Premier League England bara dorgommii kanaatti jedhame. Gary Neville taphni boruu waancaa Premier League England eessa akka deemu murteessa yoo jedhu, Michael Owen ammoo waggoota dheeraan booda tapha cimaa Premier League England arguuf jirreedheera. Shifarraa Jaamboo dabalata qaba. This is the motto, this is the challenge. Expecting a big battle here in North London. Here's Arsenal against Manchester City. Tapha Manchester City waliin qabnuuf qophaa'eera. Itihaaditti waancaa Karabaa'uun waan nurra ga'e haloo baachuun barbaada. Dursaa taphattoota Arsenal Declan Rice jedhame. Taphattoonni koo seenaa kana dura hojjetamee hin beekne hojjechuuf humna qabu. Bara 2004 booda waancaa Premier League England fudhachuuf dhiyaanneerraan yaada Mikel Arteta ture. Torbee 33ffaa Premier League England kilaboota waancaaf morkatan yeroo murteessatti walitti fide. Itihaaditti kallattii waancaa murteessa feegama. Gareen Pep Guardiola leenjuu Manchester City dargaggoota akka Raya Cherki, Jeremy Doku, Antoine Semenyo fi Nico Orelin durfama. Gareen faallaa dura dhaabbachuuf yeroo rakkatanitti loltoota Mikel Arteta kallattiin dhukaasu jala bade waliin walitti dhufu. Bara dorgommii kana garee morkataan kamiyyuu dura dhaabbachuu hin dandeenye akka ta'e kilaboota ciccimoo injifachuun kan agarsiise Arsenal adeemsa keessa akka leenca ilkaan cabee ta'e taphoota walitti aansee injifachuuf rakkate. Dorgommii hundumaan taphoota 5 darban keessaa 3 mo'amee taphoota kanneen gooliin 6 itti galee 3 qofa galche. Ittisuunis goolii galchuunis gadi bu'eera. Citizens Manchester City gidduu kanatti taphoota 3 walitti aansee mo'ate goolii 9 galchee tokkollee hin keessummeessine. Kanarraa ka'uun seenan irra deebi'uuf jechuun xiinxaltoonni fi deeggartoonni kubbaa miilaa tapha dilbataa xiyyeeffannoon eegaa jiru. Baroota 3 darban walitti aansee sadarkaa lammaffaan kan xumure Arsenal baroota kanneen guyyoota hedduuf erga liigicha dursaa ture booda xumuratti waancaa malee gale. Keessumaa bara 2022-23 guyyoota 248 dursaa ture taphoota 8 xumuraatiin duubaa ka'uun Manchester Cityn waancaa fudhate. Ga'umsi kilaboota lamaanii gargar ta'uun ammoo daranuu taphoota xumuraa hafaniin morkii waancaa eenyutu murteessuu akka danda'u harkuma isaanii jira. Pep Guardiola baroota Manchester City leenjisaa ture gara xumuraatti taphoota hundaa injifachuu riikardii fooyyee yoo galmeessu, Arsenal Mikel Arteta jalatti xumura rakkateen garaagarummaa qabxii 6 caalamee sadarkaa lammaffaarra kan jiru Manchester Cityn Itihaaditti taphoota Premier League England 10 darban Arsenal waliin taphateen hin mo'amne. Torbaan injifatee 3 qixabee. Ta'us as dhiyoo The Gunners Manchester City waliin taphoota 5 taphate keessaa 2 injifatee 3 qixabuudhaan hin mo'amne. Bara kana Premier League England Emireesitti qixabahan. Wembileetti waancaa Karabaa'uun Manchester Cityn ga'umsa olaanaa waliin 2-0 injifate. Sanbata darbe Bournemouth goolii 2-1 mo'ame. Garaagarummaa Manchester City waliin qabu 12tti bal'isuuf carraa qabu dabarsee kan kenne Arsenal Manchester Cityn yoo mo'ame garaagarummaan jiru 3tti xiqqaata. Tapha qixxeessitu kan qabu Manchester Cityn sana yoo taphate wal qixxaachuu danda'u. Kun ammoo mandara London hirriba dhorkeera. Amma taphicha kan murteessu leenjistoota kilaboota lamaanii akka ta'e xiinxaltoonni ni dubbatamu. Akaadaamii Baarseloonatti hanga Manchester City keessatti waliin leenjisuu kan ga'an Pep Guardiola fi Mikel Arteta baay'ee wal jaalatu. Kun garuu karoora isaanii hin jijjiiru. Pep Guardiola ergan England dhufee morkataan Manchester City Liverpool malee Arsenal miti jedhus baroottan darban Arsenal morkataa Manchester City ta'uu mirkaneesseera. Waggoota 4 darban keessaa 3 isaanuma lamaantu waancaa waliin morkate. Taphattoonni duraanii fi xiinxaltoonni kubbaa miilaa yeroo ciniinsu Arsenal jechuun ibsuun erga Arsenal Champions League Awurooppaan walakkaa xumuraaf darbee booda taphataan duraanii Arsenal Thierry Henry Mikel Artetanii ibidda qabsiisuuf qophoofne jedhe deemee Itihaaditti nutti yaa mul'isu yoos dhuguma jenne amanna jechuun ni beekama. Michael Owen ammoo akkas jedhe dilbata waggoota dheeraan booda tapha cimaa Premier League England arguuf jirra. Kuni tapha murteessaa kan injifate shaampiyoonummaa isaa kan itti murteeffachuu danda'u jedhe. Manchester Cityn
dammaqeera akka sibiilaa jabaateera boqonnaas qaba qormaata bara dorgommicha kan darbu tapha ittiin beekamu jedhe tapha kanaan tooftaan tapha kilaboota lamaanii goolii galchuuf murteessaadha Arsenaal kilaboota ciccimoo liigichaa Manchester City Liverpool fi Manchester United waliin yoo taphatu ammi kubbaa qabatee taphachuusaa baay'ee gadi aanaadha kilaboota kanneen irratti tapha banaadhaan hammi goolii galchuu Arsenaal harka 0.6 yoo ta'u Manchester City harka 0.89 galmeessuun tokkoffaadha taphattoonni akka Raya Cherkiif Jeremy Doku ammoo tooftaa kana murteessoodha tapha kanaan gama Manchester City miidhama salphaa tapha Chelsea irratti mudateerra Nico Orilen deebi'ee shaakala hojjeteera gama Arsenaal Noni Madueke Champions League Europa irratti miidhame taphachuu danda'a jedhameera Bukayo Saka Juren Timber Calafiori fi Martin Odegaard hin beekamne Premier England torbee 33 kana taphoota 5 taphatamanii yoo eegalu Manchester United Chelsea waliin morkii godhan ni eegama kilaboonni lamaan torbee kana mo'amuu walitti dhufu lamaan isaanii himma Champions League Europa argachuuf taphatu Tottenham Brighton Newcastle Bournemouth Leeds Wolves Brentford Fulham waliin yoo taphatan boru derby Merseyside Everton Liverpool Aston Villa Sunderland Nottingham Forest Burnley waliin taphatu all on his own does find Viet and he finds the finish and again it's the sight of that linesman's flag. Frank Lampard Coventry City waggoota 25 booda gara Premier Leaguetti deebiseera. Coventry Cityin bara kana Championship England irraa gara Premier Leaguetti ol guddate. Kilabichi waggoota 25 dura bara 2001 Aston Villaan mo'amuun liigicha keessaa gadi bu'e. Ergasii guyyoota 9,113 Championship England keessatti dabarseera. Bara kana taphataa fi leenjisaan duraanii Chelsea Frank Lampard kan qacare Coventry Cityin osoo taphoonni sadii isaa hafuu qabxii 86 liigichatti ol guddate. Frank Lampard taphataa ta'ee West Ham fi Chelsea taphachaa faallaa Coventry ta'uun taphateera amma leenjisaa ta'uun kilabichaa gara Premier Leaguetti deebisuun seenaa kilabichaa jijjiire. Copa del Rey Spain tapha xumuraatiin har'a Atletico Madrid Real Sociedad waliin waancaa morkatu tapha xumuraa Stadium Real Betis Stadio de la Cartuaatti taphatamu kanaan Atletico Madrid yeroo 11ffaaf waancaa kana milkeeffachuuf morkata gareen Diego Simeone La Ligaan sadarkaa afuraffaa irratti yoo argamu barana carraa waancaa lama fudhachuuf qabu keessaa tokko har'a ni milkeessaaf eegama kilabichi Champions League Europa walakkaa xumuraatiin morkataa cimaa Barcelona injifachuun tapha kanaaf qophaa'aa jira. Atleticoon bara 2013 Real Madrid mo'achuun waancaa kana yeroo xumuraaf fudhate. Real Sociedad kana dura yeroo lama waancaa kana injifateera. Dorgommii kana Real Sociedad taphoota Atletico Madrid waliin taphatee yeroo 6 mo'achuun olaantummaa qaba. Atletico Madrid ammoo yeroo 4 injifateera. Sereetilii torbee 33ffaan Inter Milan Cagliari injifachuun garaagarummaa Napoli waliin qabu bal'ise. Dursaan liigichaa Inter Milan goolii 3 fi 0 Cagliari injifate. Marcus Thuram, Nico Barella fi Peter Zelenskiin goolii 3 galchaniiru. Inter garaagarummaa qabxii 12 Napoli caalee liigicha dursuun waancaa Scudetto milkeeffachuuf dhiyaachaa jira. Sassuoloon 2 fi 1 Como injifateera. Har'a sadarkaa lammaffaarra kan jiru Napoliin Lazio waliin taphata. Stadio Olimpicotti Roomaan Atalanta waliin morkiin taasisuun eegama. Udinizeen Parma simata. Boru Bolonyaan Juventus waliin morkiin taasisan eegama. AC Milan Hellas Verona, Pesan Genoa, Cremonese Torino waliin taphatu. Liigicha Inter Milan qabxii 78 yoo dursu Napoliin 66, AC Milan 63, Juventus 60 sadarkaa itti aanu qabataniiru. Harvey Rinaldi hojii leenjisummaa irraa kaaste. Saudi Arabiyaan yeroo waancaa addunyaaf dhiyaachaa jirtutti leenjisaa Harvey Rinaldi hojii leenjisummaa irraa kaaste. Ga'eessi ganna 57 lammiin Firaansii leenjisaan
Saudi Arabiyaa leenjisuun yeroo lama waancaa addunyaa irratti hirmaachisan. Saudi Arabiyaan waancaa addunyaa ramaddii haa Spain, Cape Verde fi Uruguay waliin ramadamte. Reenaaldi biyyattiin yeroo lammaffaaf waltajjii irratti akka hirmaattu godhanis carraa biyyattii dursuu hin arganne. Reenaaldi kana dura biyyoota Afrikaa Zaambiyaa fi Cote d'Ivoire dursuun waancaa Afrikaas injifataniiru.